Inde goota gidaara manarraa qabdaa iyyuu. Abbaa gadaa jiraa kun eenyu beektaa? Gadaa qofa beeka ka jaarsaan beeku. Ayiwaa gadaa beekami? Ayiwaa. Isin gootota du'eefaa kan ta'e goonni tokko kan lubbuun jiru kana gootummaadhaan malee. Ani ofii kiyyaa goota waan ta'eef suuraa nama tokko mana keessaan qabu dhiifama hojii kiyyaa iyyuu qabu. Suuraa kumarraa nama qabachiisa. Ana haimingii nu eegaa osoo qofan luba haimingii. Wallaahi suuraa nama tokko mana keessaan qabu wallaahi. Mana suuraan jiru malaayika rabbiin seentu naan jedhan suuraa jaarraa abbaa gadaa fa'aa ka waaqotti ka jaarraa fa'aa tolchifadhee ka nama sadii ka taaddasaa birruu ka waaqo gaayis taayimiing ka waaqoo guutuu tolchisiifadha jedhee akkasuma jedhu sheekaa waa jechuudha. Yaa ilmoo asamne. Sabaan bismillah jettee kennuu galii. Kafa. Mai. Tokkoffaa. Adabbii tokkoffaa. Anillee goota ta'uu addunyaa guutuu beekaa kakattee suuraa kiyya arsii gadii miti gadhe waggaa 17 achitti laxafatta wallaahi. Hiika katta waa gaafeenta wallaahi borochitti arguu qabu. Wushaa. Suuraalee asirra maxxansa. Qe'ee bal'aan nama wallaahi. Goota Oromoo qabu gadi ande bakka duwwaa suuraa ta'eetii fi suuraa ishee jamaaliif kee jidduu sanitti bakka ta'etu sanii ol jidduu suuraa kiyya gaafata kakattee adabbii tokkoffaa. Lammaffaa koofiyaa ofirraa fuutu. Sadaffaa ijoollee dhiiraa Maammadoo onlaayinii kana gubbaa jirtan. Dhalaan guutuu galtii duratti Hamzaa jetti. Ayyirii isinitti qabuu kiyyaaf dhiifamaa warri zanninatti baddanii osoo isin tokko dhabdanii makaddaa gurratti ammattanii raftan ani akka kopheetti jijjiiraa jira. Amtoo soo hidhaqii nama raatuutti Hamzaa jechaa jechuu isiitti fi jettu. Hananaa wajji suuraa tiyaatira daqqaroo irra hananaa wajji. Dapat waraabadhaa ijoollee dhiiraa. Harkaan taaftaan maangoo garuu. Ijoollee Maammadoo ijoollee dhiiraa akkin jeeti isin silaa jaalalan beektani osoo isin teessanii dhalaa ija keessa eegdaniiti Hamzaan gootee jaalala dhalaa isin jalaa fixuu biyya dhiifama naa godhaadhaa isinif balleessee jira. Dhiifama qofa gammadhu malee isin jaalalan beektan jettee dubbiin hin tuqin. Ishee baqqaayyee isin dhiifama isin gaafadhaa. Amma garuu ashitti xiyye isinirraa fudhadhee isinirraa achi goree isinillee amma itti fufaadha waan kana mul'isaa. Amma booda ashitti malee osoo nu dhaqee tiktaakii kanarra baatee hin barbaadu. Tatarteen dhiifama jedhe. Maammadoon onlaayinii kana gubbaa jirtan waggaa dheeraa ayyirii isinirratti qabaa ture. Amma booda ashitti xiyya malee nurra dheerii osoo dhufee hin barbaadu tadabarteen dhiifama naa godhaa ijoolleen dhiiraa jedhe. Doktor Jiddumaanuu nurraleen yoo dhufte atilee bakka malee lafeen kaafisee waa namaa dabde. Yoo nurraleen dhuftellee numa daddabalata malee adda ashitti yoo ta'e wajjin qabritti garsaa maal gootu mucattiin baay'ee hinaafti bara amala isiin beektu. Hin beeka. Bakka maal gootare siin eeyyamtu. Haa ta'u gaafa walumaaniin ibidda gubadha. Akkin jeeti Maammadoo keenya warra dhiiraa. Ana booda dhiifama naa godhaa achitti keessatti isinirraa fudhadhee amantii isinirraa goree. Hangaan amma dura bukkee isin qabaa turellee dhiifamaa. Hangaan shamarree isin saamaa turellee dhiifamaa. Ililli afur gaa'is. Fakkaan egaa. Ababaa lamaa. Ililli qabdanii? Namni lama ililli kenna. Ababaa lama. Ali Oromoo.
عدنان بناتي أما أنا تمام أنا أتاك أما أنا هذا بكم نكنيك كامبان دبلي أنا كإدريس الدين بيفاني نكنيك كامباني دبلي أنيا قاعد دبل نو جايز شباب دبل حبيبوتشي دبل يا حبيبوتشي دبل شيش كداخل جايز دبل فرقتي بعملية كداسي مانجس أبو أتبر سيم ملابا دبل يا سلام دكتور هذا بيتو كفا تايمينج انت تايمينج كي يجي بروس ما ده بيجي جدو تايمينج كي يجي وتاو هذا بيتو كفا ايه والله شو رقم وانا ايه والله يا عمر هذا بيتو كفا ما تنعرف سوري وفر رقم كلها جرا قدو صدام مثلا نبدا تقصدي وكل ده يساعد مرة ما غاري وان كنا قطاير صدام مثلا نبدا صفو دبر komantii dulu kan komantii kan itu kalau soal berasal gitu komantii kan teks jadi ما يد komantii kan itu sebelum teks lanjut sultan sultan bakat di mata anda betul dari kabar الله بوتين هكذا بيتينا عبدي sultan saudara ji mata sendau أنا في هذا بين نافذة ودي أنا في هذا بين الرحمن وما نبيتها فرص مرة ثانية هذا بيقول هذا وين أي فرصة ترى اللي سخاصه كان هذا أتلي أنا كان نبي بيفوتوا كل حدا يضيف لي من اثيوبيا اضيفه. اسمعي انت ايمد حيجي الولد الثاني جانو كمان دايما كمان هذا حبيبي هذا صوت الموبايل حبيبي اسمع انت صدقت ولا شو هذا صوت هذا صوت الموبايل مش حقيقي اسمعي نشيتي انت ايمد حتجيبي الولد الثاني ان شاء الله بعد 9 شهور بعد اوكي بعد 9 شهور حيكون عمر الولد يوم يعني حيرجع حيتأجل سنة بيكون انا صار عمري 23 سنة. هلا كم عمرك؟ انا عمري 22. اوكي لا يخلق لا تخلق بنتك بيكون صار عمري 23. حلو اوكي حلو لحديت هلا. اوكي 23 لما بتصير 16 سنة 23 بلس 15 سنة لما تصير بنتك 15 سنة قلت ما فيش مشكلة. عن جد اذا جيت لعندك بالعكاز وشعراتي شايبين وبيض ما فيش مشكلة. ومركب وجهي وفوت لعندك بالعكاز تقبليني صهر؟ اهم شيء اخلاقك. اخلاقي ام اخلاقي؟ اخلاقك حلو ما شاء الله عن جد اخلاقك حلو ابود. والله انت الاخلاق حلوه يا ستي والله انت سمارك يجنن. خلاص اول ما اخذ البنت اخذ سمار امها معه ان شاء الله ان شاء الله. تديني سمارك؟ طبعا انا امك. الله لا مش تدي سمارك للبنت، انت تديني سمارك لألي وتاخدي سماري. اوكي في سيرجري هيك كمان بلش شو هينا؟ لا بس في عنا سولاريوم بلبنان، فينا نروح نعمل سولاريوم بصير
هالاشياء وهو بيعمل لك سولاريوم. حلو خليك تصيري سمراء. ما شاء الله. فشوف، وانت عندك النعمة انك انت سمراء، لا حاجة لا سولاريوم ولا لبرونزاج ولا لشيء. خلاص اعطيني سمارك وخدي سماري. ان شاء الله. بدي اروح اعمل برونزاج، بدي احترق، وبرضه نفس الشيء السولاريوم. اوكي ثانك يو نايس تو ميت يو سي يو اجين. اوكي يا قلبي بشوفك اكيد حشوفك اجين، اكيد حشوفك. بنشوف مع بعض. ترى انت اخلاقك كثير عالية وكثير حبوبة على كمان. صورة شو بتسموها؟ اهزري خلاص. اوكي بشوفك. شو اسمي انا طيب؟ هلا شو اسمي؟ عبود. شو صرت أنا؟ لا شو اسمي؟ شو بالنسبة انا الك صرت؟ ماي براذر. اوكي لا شو بتسموها من عربي؟ انا ما بعرف عن جد من عربي. لما بعطيك بنتي شو بتصير؟ سهر؟ ايوه كده. والله زقف لك، والله زقف لك. اي متى حيجي يجوزك كرمال نجيب البنت وتجي؟ انا وزوجي هلا زعلانين مع بعض. خلاص يعني اول ما تجي والله نجيب ام العيب. زعلانين عن جد. خلاص اوكي خلاص، انا الف عندكم ما ننسى تحطوها بالبوكس تعطوني اياها لألف. هي مسلكية يعني. تفكيرك بيروح لا انا تفكيري لا، بس انا شفت ام العيد حسيت حالي عم بحكي وعم جيب ام العيد، قلت خلاص خليني اغير الموضوع، تحطي لي اياها ببوكس تعطيني اياها. بعد لما هي عمرها 1 سنة نعطيك اصلا. انت تتكبرها يعني. خلاص اوكي بربيها على ايدي، بتكون لألي. بتربيها يعني بنت على كيفك يعني بتربيها. لما عمرها بصير 16 سنة خلاص ابوها بيقرا. عم بتخيل شكلها مثل شكلك، عندها هيك عيون وعندها هيك بشرة ورسمة حواجبها هيك ودورة منخارها هيك. الله على الجمال. نمي لك. I will follow you back everyone. اوكي نايس تو ميت يو عبود. نايس تو ميت يو. ان شاء الله وي ويل كم نحكي مع بعض. إلنا يعني اكيد خلاص صرت أنا نمشي مع. صرت انا منك وفي يعني صرت انا منك وفيك، لايك انه كل اثيوبيا صارت عندي وصرت انا منكم وفيكم. بنصير عائلة. والله اي شرف لعائلتي الثانية اللي هني from Ethiopia people. وويلكم تو مرت عمي عشيتي، بعرفكم عليها. لا مرت عمي عشيتي هنا. هي اوكي شكرا. نايس تو ميت يو. نايس تو ميت يو. هذه صار لي زمان بعرفك يا عشيتي لحتى تقولي لي نايس تو ميت يو. نايس تو سي يو. alright thank you. ما لها سوف وانس ولا أبغى Zanzibar mara dumashiti. Areera ani wallahi areera. Maanatu baasee hamzaan bayu itti lama bahee soo ani nama baye waan galchuuf hin qabu. Dhiifama naa godha. Dhiifama I'm sorry. Ani baasee na argitanii? No ani